saaqina dabarsuudhaaf si'i kan karrabanee du'as darbee jiraadhe arraga'ee faarfannaan si dabalee erga lubbuu kosiif mallatteesse maalan si dhoowwataree sa'olee boodatti mirmirsinaan asi duwwaa mararee ati mooteetta mootii gaara golgoota si beekaa dhangalaaftee toofoo koo du'a lubbuu si fayyada ati mooteetta mootii gaara golgoota si beekaa dhangalaaftee toofoo koo du'a lubbuu si fayyada anfayyera 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 anfayyera. Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Washamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Ayeetu Shoo kan taatan hundi keessanuu nagaa fayyaa keessaniitiin jecha. Egaa guyyaa har'aatis seenaa nama hojjetaa Waaqayyoo kan ta'e hojiin isaa immoo ni beekama faarfataadha. Mana Waaqayyoo keessatti tajaajilu akkasumas immoo Waaqayyoon jajachuu irratti namoota gahee guddaa qabaniif akkasumas biyya lafaa kana irratti ergamanii hojii Waaqayyoo ergama isaan ergameef namoota ba'aa jiran keessaa isaan tokko namoota hedduu fakkeenya ta'anii akkasuma faarfannaa isaaniitiin lubbuun hedduun karaa mana Waaqayyootti kan dhufte keessaa faarfataa Daawit Girmaa miiga baabumatti wantoota mannaa irraa seenaa isaa gabaabsee kan isin biraan ga'uutaa haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Maqaan koo faarfataa Daawit Girmaa jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhe Horroo Guduruu Wallaggaatti. Achumatti dhaladhee achumattis guddadhee barumsa koos achumatti barachaatis ture. Egaa ijoollummaa koo irraa kaasee akkuma ilma kamiyyattuu maatii koos gargaaraa barumsa koos barachaan ture. Ani kan inni gara faarfannaattis dhufe yeroon kan koo umuriin isaa kanaa jedhee murteessuu hin danda'u. Ijoollummaa kootinuu kaasee ni faarfadhaan ture. Ani nan tajaajilas. Ijoollummaa kiyyaanuu yoo kaasee guyyaa tokko kan inni irraanfanne keessaa osoon barachaa jiru namni wayii mooraa san keessa taa'ee kan caammaa qulqulleessutu ture. Nama kanarraa akka wal'aansoon hamaan jiru hafuurri qulqulluun waan natti dubbatee jiruufi anis nama kanaaf kadhachuudhaaf jedheen maaloo ka'ii siifin kadhadhaa jedheen innis lakkaa'anuu hojjechaa jira nan xumuraa naaf eeggadhu naan jedhe. Anis yeroo sanitti ijoollummas waan nan qabuuf obsas dhabee namni kun sagalee kos waan naaf hin dhageenyis anis dhiyyee kufee baay'ee iddoo san turee boo'een ture. Lafaan irra gangaladhe sanis sagaleen Waaqayyoo ammas fi akkas naan jedhe. Lafaati irratti kuftee gangalatti gocha kana dhimmaaf hin barbaada naan jedhe. Akkasuma osoo yeroo dheeraa hin fudhatinitti iddoo san abbichi lafa sanaa dhukkubsatee dubbachuuf hojjechuuf waan dadhabee fi lafa san booddee mana Waaqayyoof akka irratti ijaaramuuf iddoo san gadi lakkise. Kuni hin irraanfadhu. Waaqayyoon ani hedduun hin kadhadhan ture. Waldaa keessatti Waaqayyoon kadhadhaa hafuurri qulqulluun akka bokkaatti isinitti roobaa gaafa jedhani isuma dhugaa harka koo bal'isee afaan koo banee kadhachaa ture. Anis hafuura qulqulluun guutamee sagalee koo ol kaasee afaan haaraan dubbadhan ture. Waaqayyoo kara isaatti na waame. Waaqayyoon qo'atamee yookiin dubbifamee barruulee garaagaraatirraa dubbisanii qo'atanii waan argamu miti. Hafuurri qulqulluun gaafa siififee malee jechuu barbaadeen. Ani gaafanii an fayyeeraa jedhee faarfadhu namoonni baay'een Daawit dhukkubsatee ture kanaaf waa'ee fayyina isaa faarfataa namoonni inni gaafetti ta'anii jiru. Lakki anoo dhukkubsadhee osoo hin taane waan naaf galeef waan naaf ifeef lubbuun too waan fayyitee jirtuuf an fayyeeraa jedhe ifa waan hin argeef malee ani dhukkubsadhee osoo hin taane waan naaf galeef hin faarfadhe. Namoonni baay'een Yesuus gaafa biyya lafarra deddeebi'aa turetti osoo isa hordofanuu osoo isa duukaa deemanuu osoo akka inni bishaan daadhiitti geeddaree arganu osoo akka qurxummii baay'isee namoota hedduu nyaachise beekanuyyuu kan isaa hin amanin ni jiru. Kanaaf immoo gaafa namaaf ifetti malee namaaf hin galuu hin danda'u waan ta'eef anis waan naaf ifeef an fayyeeraa jedhee kan isa faarfadhe. Faarfannaa kiyyaani namoonni hedduun akka fayyanis nan amana. Lubbuu haranis akka karaa mana Waaqayyootti dhufte namoonni yeroo garagaraatti dubbatanii dhugaa naaf ba'u turan. Anis hawaasa kan koo hedduun jaaladha. Yeroo baay'ee namoonni sagalee bareedaa fi uummata biratti dhaggeettii ni qabda waan ta'eef maaliifin Daawitin sirbituu naan jedhu. Ani
sagaleen koo sirbaaf hin ta'u. Ani namni tokko timaatimii gaafa jaalate timaatimii koo jedhee sirbuu danda'a. Gaafa nama jaalateef sirbuu danda'a. Anis naman jaaladhe kan hin qabu innis Yesuus Kiristoos waan ta'eef isimaaf faarfadha malee sagaleen koo sirbaaf hin ta'u jedhee kan hin dubbadhe. Namni akkuma nama waan bitameef saniif sirbu timaatimiif gaafa sirbu timaatimii san jaalateef bitameef waan sirbuuf ani immoo yoon sirbeeyyuu isa timaatimii uumeefin sirbe malee namaaf miti. Kanaaf ani immoo bara jireenya koo guutuutti waaqayyoon koo tajaajilaa kennaa natti kenname yeroo kan koo osoo bakka biraatti hin dabarsine mana waaqayyoo keessatti dabarsuu hedduu waan hin jaaladhuuf akkasuma immoo waaqayyoon namoota nama gargaaraniif akkasuma gara laafummaan kiristaanummaa akka balaqqeessa'utti anis immoo namoota san keessa isa tokko ta'ee qabaadhee osoo hin taane yeroo baay'ee namoota gargaaru waan qaburraa nyaata afaan koo godhachuudhaaf deemu yoo ta'e walakkaasaa namaaf kennuun jaaladha. Yeroo baay'ee maatii keenya keessatti harmeen kan koo amma mana lubbuun ishii bakka dhugaadhaa kan jirtu ijoollummaa keenyaan yoo nuti manaa baane nyaanni kan keenya gaheen keenya manatti nuuf olkaa'ama. Bilbiltee kun nyaata keessan ani isiniif olkaa'een jira qooda keessanii waan nuun jettuufi hunduu gahee qaba. Anis waan hin argadhe sanii nyaata kan koo kan taa'ee jiru san irra deebiseen maatii kan koo akkasumas yeroon tajaajila deemu bakka garagaraatitti namoota gurshuun hedduu natti tola. Isaan wajjiniin yoo nyaadhe natti tola. Waanan qaburraa kootii fi jakkeettan qaba yoo ta'e jakkeetta koo ofii baasee isa nama shamishee ofirraa hin qabne saniif yoon kenneef natti tola. Yeroo baay'ee caammaa miila kiyyaa ofirraa baasee namaaf kenna. Waan kamiyyuu waan hin ofii kootii argadheerra dabarsee waan hin qabu san nama hin qabneef nan kenna. Kuni kennaa yoo jedhameeyyuu ani hedduun jaaladha. Kan ani qabaadheen lama uffadhe yoo ta'e inni dhabe sunis akka uffatuuf waan nan xiqqaa qabu san isaa wajjin hirmaadhee yoon godhe hedduun natti tola. Anis amalli kun maatuma keenya keessarraa kan dhufe ittiin lakkaa'a. Egaa waaqayyo gaafa waan hojjettu gaarummaatti siif lakkaa'e yoo atis immoo isaaf ajajamtee karaa isaa irra deemte waaqayyos immoo si gargaara. Anis kanaaf jedheen yeroo baay'ee gooftaa koo jajachaa isa faarfachaa maqaa isaa ol qabaa kanin anis yeroo kan umurii dargaggummaatti isaaf gadi jedhee jiraadhe jechuudha. Inni namni namaaf gaafa sirbu isaa ajjeesuuf tokko ofiisaaf kan ajjeeseef sirba. Garuu Yesuus Kiristoos addaan qoodee afaaniif saba osoo hin taane hunduma keenyaaf fannifame. Gaafanni namni daangaa walii dhiiba. Kan dhiibamus daangaa namaatti. Kan wal ajjeesus nama. Garuu kan nama uume waaqayyo ta'ee osoo jiru. Ani immoo kana waan boru darbuufin sirbas osoo hin taane dhaloonni boru dhufan ka'anii seenaa kana geeddaruu waan danda'aniif inni nuuf jecha walqixatti dabarsee lubbuu isaa kenne. Yesuus Kiristoos qofti akka faarfamuu fi akka jajamu waan naa galeef anis yeroo baay'ee daddabalee isa kan faarsu. Waaqayyoo oolmaa inni nuuf oolee kanaanuu yoon dubbadhe akka kanaanuu yoon faarfadhe isa ibsee jedhee of hin lakkaa'u. Kanaaf anis karaaniif jireenyi Yesuus Kiristoos malee fayyinni isa malee akka hin jirre waan bareef yeroo baay'ee maqaa isaa jajachuun oolmaa isaa baasee dubbachuun hedduu natti tola. Egaa isinis akka gara mana waaqayyootti dhuftanii isa qulqulluu ta'e waaqayyoon isa amanamaa ta'e isa inni akka namaan jijjiiramne akka namaan geeddiramne sanitti akka amantanii lubbuu keessan fayyifattan anis gara namaan waamicha isiniif godha. Egaa guyyaa har'aa immoo viidiyoon qabadhee isiniif dhiyaadhes kana fakkaata. Faarfataa obboleessa keenya Daawit Girmaa kan ta'e nama akkasumas amantaa kiristaanaa namoota biroo biratti illee fudhatama kan qabu faarfannaa isaatiif lubbuun haaraan kaffayte namni faarfannaa isaa dhaggeeffatee ittiin eebbifamanii jira jedheen yaadu waaqayyoon baraaf jireenya kee yaa eebbisu ammallee darbee jiraadhu biyya lafaa kanaaf furtuu ta'ee jechuun hin jaaladha. Egaa waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan yaa eebbisu namoota waaqayyo nuuf dibee kaa'e kanallee qabachuun kan keenya guyyaa biraa immoo viidiyoo birootiin qabadhee akka walitti deemnutti turtii gaariin akka qabaadhaan isiniin jedha. Galatoomaa. Mama yedu ana barare Gafke hujiti ana gargare Makasa ya marama marmare Hali ya menjalus na sarmare
Solo bulo la confermate Un cosa giannata girate Igilma waaqa dhuguma naaf lola'e Lubbuu ko jalaasu sagaleen qaama ta'e Jaalalli isaa kun hidda lubbuu ko qotee Yesuus tu Yesuus tu Yesuus tu si ol dhaqee na fidate Yesuus tu Yesuus tu Yesuus tu namni waaqaa na godhate Yesuus tu Yesuus tu Yesuus tu si ol dhaqee na fidate Yesuus tu Yesuus tu Yesuus tu namni waaqaa na godhate